Hayyee kabajamtoota daawwattoota tokko kutaa sadaffaasaa isiniif qabadhee dhufeera. Warra hordoftaniif baay'een isin galateeffadha. Egaa subscribe gochuu hin dagatinaa, hiriyoota keessaniifis share yoo gootan baay'ee gaariidhaan isiniin jedha. Kanaaf gaa subscribe gochuun isinirra jira maatii Elitutech ta'uu warra barbaadanii fi kanaaf hiriyoonni keessanis akka subscribe godhaniif jajjabeessuun hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa har'a kutaa sadaffaasaa qabadhee dhufeera. Kutaan sadaffaasaa akkamitti exportiif importii gochuu dandeenya kan jedhuun isinitti agarsiisaa jechuudha. Amma dhumaatti na hordofuu hin dagatinaa. Egaa jalqaba irratti exportiif importii gochuudhaaf jalqaba akkuma bantaniin bifa kanaatiin isin dhufa. Jalqaba irratti viidiyoo import gochuun isinitti hin cimu. Ishee kana irratti click yoo gootan gara sanaatti isin geessaa jechuudha. Kanaaf amma viidiyoo saampilii tokko fudhadheen isinitti agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo ta'e tokko fakkeenyaaf viidiyoo desktop irraati. Viidiyoo ta'e tokko fudhadhee isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf kunoo viidiyoo koodha kun amma viidiyoo kanaan click irratti godhee importedha jechuudha. Zan click irratti godha. Kana booda kunoo amma bifa kanaatiin fidadheera jechuudha. Ergiin fidadheeti amma gaa yoo dabalata viidiyoo biraa barbaada ta'e akka silaa addana kana bukkeetti as bukkeetti kliikiin waan hin jirreef eddee import to kana bukkee dhaqeen import media jedha jechuudha. Yoo barbaadan folderaan fidachuu dandeessu, yoo barbaadan kaameraa irraa foonii irraa fidachuu dandeessu. Kana malees kallattii garaagaraatiin gaa fidachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf ammanii media tokko immoo viidiyoo tan fiduu barbaada waan ta'eef irratti click godhee viidiyoon barbaadu tokko fidadha jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon barbaade kana yoo ta'e akkasumatti click irratti godhee click irratti godhee fidadha jechuudha. Akkas jechuun lamaan isaa kallattii garaagaraatiin fidadheera jechuudha. Inni jalqabaa irratti click gootu, inni jalqabaa immoo inni lammaffaa immoo import jechuudha. Kan kallattii kanaatiin fidachuu ni dandeessu. Erga akka kanatti fidanneeti amma immoo wanta nuti gochuu qabnu isinitti agarsiisa jechuudha. Yoo barbaadan iddoo kanarratti click gootanii yookiin sadiimaa kana qixa kanarra kaa'atanii kana booda gara jalqabaa kanarra keessanii akkasumatti click irratti gootanii iddoo kana match jedha isarrattis yeesettanii bifa kanaatiin isinii fidaa jechuudha. Amma dhumaatti yoo barbaachisa kunoo kanatti ni fida. Egaa isin mala kanaatiin ergii irratti plus gootaniiti iddoo kana isinii dhufa. Amma gaa iddoo kanatti viidiyoo mataa keessanii edit godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kunis gaa maaliif isin gargaara? Mala salphaatiin akkasiin import godhataniif jechuudha. Yoo barbaadan viidiyoo kana dabalata isaa addana irratti fiduu barbaadan yoo barbaadan akkasumatti drag gootanii as bukkeetti drop gochuu dandeessu jechuudha. Kun akkana iddoo kanatti jechuudha. Kana booda wal qabataa spaceii lamaan isaa gidduu yoo hin jiraannu ta'e bareedaadha. Maaliif lamaan isaa gidduutti yoo spacein sin jalaa fi gaafa export gootan kallattii garaagaraatiin gidduutti akka gurraachaa ta'e waan hafuuf isa kana gidduutti spaceii hambisuun sin irra hin jiru jechuudha. Kunoo kanaaf kana gidduu yoo barbaachisaa ta'e immoo gaa gidduu isaaniitti transitioning gashuun ni dandeessu. Kunis viidiyoo tokko gara viidiyoo tokkotti akkuma sila isiniin jedhee fakkeenyaaf iddoo kana fideen kaa'a. Iddoo kanarratti amma transitioning gasheera. Transitioning kunis gaa gara viidiyoon tokko dhume gara viidiyoo kaanitti waan gargaaruuf fakkeenyaaf kunoola jedhee dhume bifa kanaatiin gara isa kanaattidha kan inni deemu jechuudha. Kanaaf amma iddoo kanatti akkuma argitanii transitioning sun gargaareera jechuudha. Viidiyoon tokko dhume gara viidiyoo kaanitti gaafa darbu kanaaf gaa viidiyoo tokko dhume gara viidiyoo kaanitti dabarsuudhaaf illee gaa transitioning ni isin gargaara. Kanaaf gaa amma akkamitti akka import godhan isinitti agarsiiseera. Ergii import gootaniiti viidiyoo keessan guutummaa fixxaniiti waan isin gochuu qabdan immoo gaa export jechuudha. Export gochuun baay'ee salphaadha. Amma viidiyoo kana akkanan edit godhee fixetti yoo yaaddan yookiin immoo viidiyoo keessan edit godhattanii yoo fixxan wanti isin gootan export jechuudha. Kun iddoo kanatti akka argitan export kanarratti clicking godhaa jechuudha. Kana okay jettanii bira dabartu. Iddoo kana gaafa dhuftan wantoota garaagaraadha kan jiru. MP4, MW wanta baay'ee gad dhufaa MP3 naamniidhaan akka garaa keessanitti isin dhufaa jechuudha. Amma isin viidiyoo edit godhaa jirtanitti kan isin gargaaru MP4 dha. MP4 dhaan yoo gootan baay'ee jajjabeeffama. Iddoo bukkeetti maqaa viidiyoo keessanii fakkeenyaaf amma Elitutech inni iddoo bukkeetti maqaatti gochuu dandeenya. Kun immoo iddoo isinitti viidiyoo keessan save godhattan jechuudha. Memory keessan keessaati fakkeenyaaf hammanii processing keessaati as bukkee irratti fakkeenyaaf hamma asuma bukkeetti gochuu barbaade select godhee then processing keessattidha. Kana booda
as keessa galee setting isaa yoo barbaadan beestii irra kaa'uu dandeessu. Akkasumas 4K viidiyoodhaan waraabuu yoo barbaadan 8K dhaan waraabuu save gochuu yoo barbaadan amma garaa keessanitti gochuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas customize waan ni gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf hammanii as bukkee HD plus yookiin immoo HD full HD irra kaa'uu barbaade as bukkee irratti click godhaa. Full HD dha kun viidiyoo YouTube dhaaf yoo ta'e baay'ee bareedaadha. Akkasumas kallentii garaa garaatiin wantoota gurguddoof barbaaddu yoo ta'e immoo kunoo kanarra jechuudha 4K kanarratti kan isin save gochuun sinirra jiru. Akkasumas kana sirreessuun sinirra jira. Erga sirreessitaniiti erga waan hundumaa isaa fixxaniiti okay jettu jechuudha. As bukkeetti saayizii keessan sinitti hima. As bukkeetti daqiiqaa guutummaa daqiiqaa viidiyoo keessanii sinitti himaa jira. Amma kun akka kanatti fixnee jirra jechuudha. Erga fixxaniiti yoo barbaadanii fakkeenyaaf amma ani MP4 hin barbaadu kallattii waa biraatiin hin barbaadu jettanii as bukkeetti device kan jedhu jira. Devicein kunis iPhone, iPad, Apple TV 4K akkasumas kunoo as bukkee iPad, Samsung Galaxy smartphone, Android Genetics wanta baay'ee jiraachuu adda adda as bukkee irratti as keessaati filattanii ofii keessaniiti waan gochuu hin dandeessu akka garaa keessanitti. Akkasumas wanta garaa garaa asiitii filachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf amma lookaalii irratti hojjenna waan ta'eef lookaalii irratti click goona. Erga akka kanatti fixxaniiti dhuma irratti kunoo as bukkeetii export jettu jechuudha. Akka memorii kompiitara keessan irratti hundaa'ee dhagaa memoriin yookiin immoo raamiin kompiitara keessanii yoo gurguddaa ta'e fakkeenyaaf 8GB dha yoo 16 ta'e viidiyoo editing irratti baay'ee isin gargaara. Maaliifi processing isaa kallattii garaa garaa keessatti waan isin barbaachisuuf raamiin kompiitara keessanii gurguddaa yoo ta'e 4 ol yoo ta'e filatamaadha jechuudha. 4 hin ta'a 4 olis yoo ta'e garuu caalaatti filatamaa waan ta'eef viidiyoo editing convert gochuu yookiin immoo editing keessan export gochuu yookiin immoo renderii keessan irratti baay'ee waan isin gargaaruuf isa kanallee itti yaaddanii jalqabuun sinirra jira jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota tokko kutaa sadaffaa koo san video editing irratti qopheesse kana fakkaata ture. Turtiin keessan nafaana ta'uu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Kutaa arfaffaa immoo dhuma iskiriinii kanarraati argachuu hin dandeessu. Baay'ee galatooma.